Oduu ijoo Siiriyaan erga mootummaa abbaa irree of irraa fonqolchitee asii bakki yakki hamaan itti raawwatamee ture argame. Bishooftutti hojii misoomaa koriidarii birrii miiliyoona 18 ol akka barbaachisu ibsame. Juubalaandii himannaa mootummaan federaalaa Somaaliyaa Itiyoophiyaan irratti dhiyeesse kuffifte. Dhaabbileen siivilii ugguraman hireen keenya balaa irratti kufee jechuun yaaddoo isaanii ibsan. Kanneen amma dhageettan kun hangafoota oduu guyyaa har'aatiif qabannee nu wajjin tura gama balballoomii oduutti ceena. Ashamaa harka fuunee dhageeffattootaa fi daawwattoota Ardii Miidiyaa Neetworkii jalqaba irratti warri gara Ardii Miidiyaa Neetworkii dhuftan sabiskiraayib laayik gochuudhaan eegala akkasumas yaada keessan nuu kenna jabeessaa. Jalqaba irratti hangafoota oduu isin biraan geenye babal'ina oduu amma isin biraan geenna nu wajjin tura. Siiriyaan erga mootummaa abbaa irree of irraa fonqolchitee as bakki yakki hamaan itti raawwatamaa ture argame. Kaambii du'aa guddicha addunyaa kanaa namoonni 30,000 ol bakka kanatti ajjeefamanii jedha gabaasonni achi bahaa jiran. Humna addunyaa keenya kana irra bakka haalaan badaa fi hammaataa ta'edha. Maqaadhaaf mana hidhaati jedhama. Garuu mana hidhaa osoo hin taane mana du'aati. Namoonni 30,000 ol yeroo gabaabaa keessatti bakka kanatti mootummaa abbaa irree Alaasaadii ajjeefamaniiru. Manni hidhaa Sidiniyaa jedhamu kun magaalaa guddittii Siiriyaa Damaasqoo irraa kallattii kaabaatti kiiloomeetira 30 fagaatee kan argamu yoo ta'u, lafa irraa ol gamoo abbaa darbii 3 akkasumas lafa keessaa gara gadiitti bifuma wal fakkaatuun darbii 3 walumaa galatti gamoo abbaa darbii 6 ta'ee kan qabudha. Lammiileen Sooriyaa 30,000 ol bakka kanatti akka ajjeefaman ibsame. Gidiraa fi miidhaan as keessatti hidhamtoota irra ga'u waan dubbatuun nama rakkisuudha jedhame. Erga kaleessa namoonni bakka kanaa baafamuu eegalanii hanga ammaatti itti fufeera. Wanti nama gaddisiisu namoota du'aa qofa osoo hin taane kanneen lubbuun jiran hedduun isaanii qaamaa fi xiinsammuudhaan miidhamaniiru. Hedduun isaanii eenyummaadhuma ofii isaanii maquma isaaniillee dagataniiru of hin beekan. Namoonni as jiran hedduun isaanii waggoota 40 ol kan bakka kanatti hidhamanidha. Maatiin illee eenyummaa isaanii addaan baasuuf baay'ee rakkate. Wanti hubatamuu qabu manneen akka kana qofaa miti kan biyyattii keessatti ijaarame lammiilee biyyattii xuuxee fixaa ture. Manni hidhaa Sidiniyaa wanti haalaan bakka hammeenyaa fi adda ta'e isaa godhu namoonni jumlaadhaan erga ajjeefamanii booda bakka reeffi isaanii itti gubamu qaamni alaa homaa waan achi keessatti ta'aa jiru quba qabaachuu hin danda'u. Qorannooleewwan baay'een waa'ee mana hidhaa kanaa irratti hojjetaman waan irratti waliif galan tokko qabu. Innis manni hidhaa kun bakka baay'ee hamaa addunyaa kanaa irra jiran keessaa isa jalqabaati jedhan. Wanti hin dabarre hin jiru. Mootummaan Allahaatiin alatti mootummaa fi sirni hin kufne kamiyyuu hin jiru. Mootummaa abbaa irree kana gochaa ture Alaasaadii har'a ofiifuu baqatee biyya gadi dhiisee jiraachuun isaa dhagahamaa jira. Ijoolleen gootonni biyyaa fi uummata isaaniitiif qabsiifteen wareegama dachaa kafaltee mootummaa kana of irraa fonqolchitee har'a lammiilee bakka kanaa fi fakkaataa akka kanaatti baasaa jirti. Lammiilee biyyattii hidhamanii turan. Alhamdulillahi rabbiin warra hammaatee bakka hundattuu haa kuffisu nagaa haa magarsiisu jenna. Maddii koo maxxansa Ammaar Tamaam irraa kan argadheedha. Oduu itti aanu biyya keessaatiin Bishooftutti hojii misoomaa homa koriidarii fi birrii biiliyoona 18 ol akka barbaachisu ibsame. Misooma koriidarii magaalaa Bishooftuu kutaalee magaalaa 3 keessatti marsaa adda addaatiin raawwachuuf birrii biiliyoona 18 akka barbaachisu bulchiinsi magaalaa Bishooftuu beeksise. Magaalaa Bishooftuutti misooma koriidarii kiiloomeetira 80.8 uwwisuu raawwachuuf iddoowwan 15 adda baafamuuf yeroo ammaa kana kiiloomeetira 19.4 hojjetamaa jiraachuu kantiibaan itti aantuu magaalichaa adda Zaaraa Katiir himaniiru. Misoomni koriidarii kun daandii asfaaltii, daandii miilaa fi biskileetii, iddoo magariisa heektaara 63, mana fincaanii uummataa fi bakka konkolaataan dhaabbatu kan hammatu ta'uu ibsaniiru. Daandii asfaaltii marsaa lamaan ijaaramaa jiru kun kiiloomeetira 24.8 kan uwwisu yoo ta'u, yeroo ammaa ijaarsi daandii kiiloomeetira 14 hojjetamaa jiraachuu himan kan gabaase Addis Standard. Juubalaandii himannaa mootummaan federaalaa Somaaliyaa Itoophiyaa irratti dhiyeessite kufaa taasiste.
Ministeerri nageenyaa Jubaland Jeneraal Yusuf Hussein Usman dhumaal himannaa mootummaan federaalaa Somaaliyaa xiyyaaronni Itoophiyaa lama meeshaa waraanaa fe'anii magaalaa guddoo Jubaland Kismaayyoo seenan jechuun dhiyeesse haalaniiru. Dhumal VOA'tti Somaalee waliin turtii taasisaniin himannaa kana bu'uura kan hin qabne jechuun mootummaan ragaa tokko malee himannaa akkanaa dhiyeessuu hin qabu ture jedhan. Kana malees loltoonni Itoophiyaa naannawa Bulaa hawwatti buufata ijaaruuf yeroo ijaaran mormiin isaan mudate jedhamus kuffisaniiru. Loltoonni Itoophiyaa naannolee akka Geedoo, Baayaa, Bakoolii fi Hiiraan keessatti socho'uun taatee idilee guyyaa guyyaan geggeeffamu ta'uu himan kan gabaase Addis Standard. Oduu xumuraaf qabanneen dhaabbileen siivilii ugguraman hireen keenya balaa irratti kufee jechuun yaaddoo isaanii ibsan. Dhaabbileen siivilii gochaalee dantaa biyya miidhan irratti hirmaatan jedhamuun abbaa taayitaa dhaabbilee siivilii Itoophiyaatiin ugguraman hireen isaanii balaa irratti kufuu ibsan. Herreegni baankii isaaniis jala ugguramuu hordofee hojjettootaa fi mindaa kafaluuf rakkachuu himan. Dhaabbileen giddu gala dagaagina mirgaa fi dimookiraasii kaardi fi waldaa ogeeyyii seeraa mirga namummaa fi jedhaman herreegni baankii isaanii waan uggurameef hojjettootaaf mindaa kafaluu fi sochiilee biroo gaggeessuu dadhabuu hooggantoonni dhaabbilee kanneenii himaniiru. Daarektarri giddu gala dagaagina mirgaa fi dimookiraasii kaardi Mogas Damisee sochiin giddugalichaa waan dhaabbateef rakkoo mudatee furmaata laachuu akka hin danda'amne VOA'tti himaniiru. Dhimma ittiin hin himatamne irratti garee qo'atu erga erginee booda dhimmoota akka mindaa hojjettootaa fi baasii bulchiinsaa guyyoota 2-3 keessatti akka furan abdii nuuf kennan turan jechuun gareen qo'atu kun dhufee deebi'uu malee rakkoon furamee hin jiru jedhan. Daarektarri waldaa ogeeyyii seeraa mirga namummaa fi Ammahaa Mokonnan gama isaaniin herreegni baankii isaanii seeraan ala ugguramuu himuun mindaa kafaluu dadhabuun hojjettoonni rakkachuu dubbatan. Qorannoon dhaabbilee irratti gaggeeffamu hojii idilee isaanii danqaa fi hiree isaanii gaafii keessa akkaataa galchutti gaggeeffamuu akka hin qabne seerri ni labsaa jedhan. Haa ta'u malee yeroo ammaa hojjettoota keenya 18 ta'aniif mindaa kafaluu hin dandeenye jedhan kan gabaase Addis Standard. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota kabajamoo Abdii Miidiyaa Neetwoorkii oduu isaa karaaf qabate asirratti raawwateera waan wajjin turtaniif galatooma.